Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii annagaa jira galata rabbii akkam jirtu fayyaa keessanii annagaa koora galata isaa baga jiraattanii sin jedha akkasuma YouTube kiyya like share subscribe godhu hin dagatinaa warroonni immoo maatiin naaf hin taanes maatiin naaf ta'a sin jedha sumaanii akkasuma immoo mee warroonni arra maal qabadde dhufe waa'ee fuulaa jechuudha maadaati fuulaa jedhama yani fuula kana jechuudha oroon asirraa xabaasaa qabdan fuulli keessanii isin tabalaashee jechuudha yaa nu ijoolleen biyya namaa keessa jiru hunduyyuu asii fi funyaan kanarratti wanti akka gurraacha yaa afaan oromootiin xabaasaa jedhama xabaasaa isa jedhamu sani amaariffaan maadaati jedhama wanta akkasii jechuudha warri fuularraa qabdan qoricha akkasii argadhee jechuudha mana yaalatirraa wanta ofii kiyyaa itti fayyee ofii kiyyarraa dawaa itti argadhee isiniifis qooduu waan barbaadee fi tarii wanta akkanaa kun baay'ee jira ijoollee biyya namaa keessa jiranii wanta akkanaa kun baay'eedha waan ta'eef baay'atee jira waan ta'eef dhukkuba osoo hin taane fuula keenya jechuudha xabaasaa yookaan immoo michi yoo nyaata hojjennee gara alaa baanu yookaan immoo ho'aa kan qilleensa wanta irraa nutti dhuferraa namoonni kamiyyuu fuula keenya irratti argina malee sababa maalirraa akka nutti dhufe hin beeknu maaliif nama tokko lamaa miti namni biyya namaa keessa jiraatanii ijoolleen dubartoota jechuudha namni fuula kana lamaan irraa fi funyaan kana irratti wanta gurraacha xabaasaa kana namni hin qabne hin jiru inumaayyuu jechuudha baay'inallee tokko irratti yeroo baay'ee dawaa isaa kun diitoolii dibadhaa jedha diitoolii fayyadamaa diitooliin hin balleessa jedha inni sun soba warroon diitoolii fayyadamte lamma dhiyoota namicatti wayii diitoolii fayyadamaa jettee gallakkisti miti jedhamu maaliif yookaan diitooliin sun asiidii waan ta'eef qaama keenya miidhaa jechuudha karaa gabaabaa mana yaalaa deemnee mana yaalatirraa kan argannu qorichi hin jira jechuudha mana yaalaa yoo osoo hin deemne faarmaasii adda addaa faarmaasiin hin jira faarmaasiin isa mana yaalaa keessatti hospitaala guddaa mana yaalaa keessattis argamu hin jira deebii faarmaasiin bichaan adda jechuudha kireema adda addaa bitatuuf yeroo dhaan hin jiraanne faarmaasii akkasii yoo deemtanii achi argachuu dandeettanii jechuudha inumaayyuu marmaraa tokko malee yaala tokko malee deemtanii fuula keessan kana yoo agarsiiftan kireeman isinii kennama jechuudha laalanii jechuudha laalanii kireemaa kanaa isinii kenna jechuudha xabaasaa fuula keessan irraa kana jechuudha anamma organatti bahee waggaa lamanarra ga'ee jira jechuudha fuula kiyyarra isinitti agarsiisa diqqoo manatti bahee erganatti bahee nattuma guddataa dhufe jechuudha nattuma guddataa dhufe hin bal'ate jechuudha aga kanaa baay'ee bal'atee suuraa isaa isin agarsiisa erganatti bal'atee bakka ani mana yaalaa deemee itti agarsiisa ergana laalanii erga sirratti bahee agamtuurte naan jedhanii gara waggaa lamanarra ga'ee jennaan kaazaa sadin booda bakka kireematu sii kennama naan jedhanii laalanii kireemaa naa kenna jechuudha kireemaa naa kennanii kireema san guyyaa 4 bichaa fayyadamee dhugaa jechuudha guyyaa 4 bichaa fayyadamee kireema nama guubu fayyadamee guyyaa 2 guyyaa 3 guyyaa 4 guyyaa 5ffaa qaama kiyya gurraacha duraan akkasii jiru sun kabarii biraati jechuudha kabarii sun laaxamee kabarii biraati jechuudha kun donnuun sun hin quncee irraa ba'e erga quncee irraa ba'e immoo erga geesse erga qaama gurraacha sun irraa bade kinoo fuulli kiyya haala kanaan dhufee jechuudha qoricha mana yaalaa deemtanii bitachuu qabdan isinitti agarsiisa kinoo isa kana jechuudha isa kana kireema isa kana jechuudha man isa lama tokkollee kinoo kana faarmaasii kamiyyuu yoo deemtan hin argattanii jechuudha faarmaasii kamiyyuu yoo isinitti mul'ata miti faarmaasii kamiyyuu jechuudha mana yaalaa deemtanii osoo hospitaala gurgura deemtanii maramuu osoo hin taane manuma faarmaasii min jiraame faarmaasiin kiniinii itti gurguramuu jechuudha faarmaasii san deemtanii fuula kana fuuluma kana wanta agarsiistan isaan bira kireeman kun waan argamuuf isinii kennamaa jechuudha biyya kamuu keessa jira amma fakkeenyaaf Dubaayin jira jechuudha bakka barbaade Dubaay jiraattee Beerut jiraattee Joordaan jiraattee Ameerikaa jiraattee yani bakkuma barbaade jiraadhu jechuudha maannan eessa deemuudhaan mana yaalaa yookaan immoo faarmaasii jechuudha faarmaasii deemtee kinoo isa kana yoo siif kennama bakka fuula kootti agarsiisa hattumaayyuu ati mana teetteeyyuu hiriyoota kee yookaan yoo sitti hin tolle mana yaalaa dhayitee isa kireemaa kana bitatu footoo makee kanaayyuu yoo bilbila namaatti irratti kaastee ergitee dhaqanii fuula kee kana yoo argisiisan mana yaalaa faarmaasiin kana isinii kennaa jechuudha ani guyyaa 5 bichaa guyyaa 4 bichaa dibadhee guyyaa 5ffaa fuulli kiyya kinoo kanatti naa deebi'ee isinitti agarsiisa jechuudha yeroo jalqabaati fuulli kiyya akkam akka ture isinitti agarsiisa jechuudha
hin amantan kino fuulli kiyya akkana ture jechuudha tabaasan inni kun fuula kiyya jechuudha yeroo jalqabaatiif akkana ture kino akkana ta'ee ture jechuudha fuulli kiyya lamaan akkatti na tabalaashee ture jechuudha kanaan dura amma immoo laala yeroo duraa laala yeroo jalqaba na jalqabu xiqqaatee na jalqabe jechuudha isinitti mul'ata miti xiqqaatee na jalqabe jechuudha isinitti mul'atu natti fakkaate amma immoo aadaa hawaatumaan natti guddataa deemee jechuudha kino laala natti guddataa deemee jechuudha erga kireemaa kana fayyadamee immoo erga kireemaa kana fayyadamee kino fuula kiyya laalaa jechuudha akkatti kino fuula kiyyatti naa deebi'e jechuudha jalqaba gisee biyyarraa bahu antoonta akkanaa kanan qabu funyaarratti surraan nabeera amma hin qabu jechuudha erga kana qoricha kana fayyadamtanii geessitanii booda immoo erga qoricha kana fayyadamtanii fuulli keessan akka fuula jalqaba roormaanii duratti isinii deebi'etti immoo yoo fixxan roobii kana dibattan jechuudha maakii himatu isiniin jedha jechuudha yuugat kanan beeytanii miti yuugatii kana jechuudha erga fuulli keessan xabaasan kun badee booda roobii malee waan biraan fayyadamtu jechuudha roobii kana bicha hin dibatta jechuudha roobii kana hin dibatta bakka saniin booda jechuudha isinitti hin deebi'a amma erga narraa badee kunoo turee jira amma ji'a tokko lakkoofsa gammaa kun wanta kanarra hin jiru jechuudha innaa kanaafuu kana fayyadama akkasuma immoo ijoollee gooddanyoota keessaniitiif sheer olii godhaa warri immoo isiniin galle lakkoofsa kee asirratti isinii maxxansaa karaa keessatti WhatsApp, Imo, Telegram qabaa, Viber, Facebook ani Messenger karama barbaadan iyyuu na haasofsiisuu dandeettanii lakkoofsa kee isinii kennaa innaa isinii himuu danda'a isinas radda'uu danda'a jechuudha innaa kana fakkaataa kino kireemichi immoo kana jechuudha isa kana isinii kenna jechuudha kan itti fayyadame anu umcattiin anna bira jirtu wajjin hojjedhu akkuma kiyyaa kana qabdii ka isiiyyuu na caala qabdii jechuudha itti guddate qorichuma kiyya kana fayyadamte amma bakka fuulisi akkuma fuula kiyyaa kanatti deebi'e isiin kana hunda qabdii asirra wal garagalee jechuudha kan kun bakka xabaasaa bichaadha waan ta'eef bal'ataa deema jechuudha irraa badee jechuudha kanaafi warroonni diitoolii waan adda addaa wannuma hin jirre bakka wanta barbaachifne dibadhaa maal jedhan sun isa soba isa dhugaa faarmaasii mana yaalaa deemtanii dibattanii jechuudha bitattanii jechuudha amma dibattanii egaa obboloota kiyyaa hin dibattanii kinoo erga akkatti dibattanii geessitanii inni sunuyyuu lama jechuudha dura kan dibadhe kana jechuudha kunis hin dibatama lamaan al tokko dibattanii jechuudha kuni kinoo akkana jira dibicha ala hin dibadhe erga adii kana jala dibattanii isa kino mixing gootanii dibattan jechuudha umaara akkoon qabu yaani lamaan al tokko dibattu jechuudha iddoo xabaasaan jiru ani garuu narraa badeera isinuma agarsiisuu dibadhe malee wanta biraa miti narraa gallakkisee jira jechuudha egaa dibattanii geessitanii booda galgala dibatama galgala yeruma yaani mana ribaa keessan neefta saamunaa dhiqattanii geessitanii isa kana qofa bichaa dibattanii ittumaan bultanii jechuudha ganama ammaa akkuma kaatanii saamunaa ofirraa saamunaan fuula keessan dhiqatanii egas immoo looshinii maal adda addaa hin fayyadamtan baazini bakka injiraami baazini zinjettanii baazini xiqqoo isii fuula keessan dibattan bakka garuu inni manni yaalichaa maal jedhe jechuudha faarmaasii yeroo kana naa kennu galgala ganama guyyaa dibadhu jedha akkana kiniinii jedha fakkeenyaaf kiniinii tokko yoo nyaannu guyyaa galgala ganama nuu kennama miti yaani kun garuu galgala ganama guyyaa naan jedhe yeroo sadi fayyadamii naan jedhe garuu immoo ani wanta kushinaa keessa nyaata hojjedhuuf kireemaa kan dibadhee mana keessa deemuun xiqqoo mana arabaa keessatti waan ulfaatuuf iyyuu zim jedhe galgala bichaa fayyadama jechuudha kanaafuu isin warri immoo isinitti tole yaani galgala ganama dibachuun dandeettan aduu keessa warri hin baane jechuudha garuu warri mana keessa aduu waliin argine mal dibachuu dandeettan kanuma hundarraayyuu maaliifii nu warra mana arabaa keessa jiru kireemaa dibannee yookaan tasa ala bahuu dandeenyaan beekamu nu ulfaata wanti bakka galgala inni guyyaa sadiin booda jechuudha fuuli keessan roormaanii isa duraatti deebi'aa jechuudha kanaafi waan hordoftaniif galatooma hadaraa yuutuubii kiyya laayik sheer sabskiraayib godhuun dagatina akkasuma immoo viidiyoo kana namoota hundaaf iyyuu sheer godhaa jechuudha lakkoofsa bilbilaa isinii maxxansaa warra isiniin galle immoo na gaafatuu dandeettanii warri immoo Dubaay jira warri Dubaay jirtan
warri Abudabii Alfalaa Staartii warri jirtan keessa jechuudha. Faarmaasii kamii akka bitamullee isinitti agarsiisuu danda'a yookaan immoo biteetuyyuu isinii erguu hin danda'a jechuudha. Warroonni Dubaay keessa jirtan Abudabii, Beeniyaas, Alayeen, Shaarjaa, Ajumaan mana kana warri jirtan waa tokko rakkoon qabu. Qarshii guddaa miti, qarshii birrii 30 yookaan birrii 35 jechuudha kun. Qarshii guddaa miti kun an kabitan birrii 30 qofaan jechuudha kana kenne. Birrii 30 dhiisiti birrii 200 osoo bittanii qaamni keessaa fayyaa argate wanta baay'ee namatti ulfaatu miti. Kanaafiyyuu bitee isinii erguu hin dandeettanii. Warri immoo Dubaay jira, warri Dubaay jirtan warri Abudabii Alfalaa Staartii warri jirtan keessa jechuudha. Faarmaasii kamii akka bitamullee isinitti agarsiisuu danda'a yookaan immoo biteetuyyuu isinii erguu hin danda'a jechuudha. Warroonni Dubaay keessa jirtan Abudabii, Beeniyaas, Alayeen, Shaarjaa, Ajumaan mana kana warri jirtan waa tokko rakkoon qabu. Qarshii guddaa miti, qarshii birrii 30 yookaan birrii 35 jechuudha kun. Qarshii guddaa miti kun an kabitan birrii 30 qofaan jechuudha kana kenne. Birrii 30 dhiisiti birrii 200 osoo bittanii qaamni keessaa fayyaa argate wanta baay'ee namatti ulfaatu miti. Kanaafiyyuu bitee isinii erguu hin danda'a jechuudha. Kanaaf like, share, subscribe godhuun dagatina. Namoota hundaaf share godhaa. Isa diitoolii dibadhaa. Mana Arabaa keessatti kana daffisaa, kana dhugaa, kana dibadhaa, kana maal jedhamu inni soba inni qaama keenya miidha malee wanti fayyisuu hin jiru jechuudha. Kanaan dura killee daa'ima jechuudha. Daa'ima dibadhunaa jee ijoolleen beektu keessa qaama kiyya miidhee dabalaa deema malee wanti narraa balleessu hin jiru. Karaa gabaabaa mana yaalaa deemtanii kan argachuu dandeettanii. Waan na hordoftaniif galatoomaa. Isin jaaladha, isin kabajaa. Bye bye. Lamaanuu yeroo tokko dibatamaa jechuudha. Isinitti agarsiisa. Kinoo isa adii kana dibadhee isin agarsiisaa jechuudha. Akkatti dibattanii fuula keessan jechuudha. Akkatti dibattan bakkuma xabaasan jiru qofa dibattanii jechuudha. Fuula hunda soo dibattan rakkoon qabu. Hin dibattanii ammas